nyaata nu hojjechuu dhiiftee jirtaa maaliif nyaata nu hojjechuu dhiiftee warri jettan har'a jechuudha laaqana kenna kan wajjin hojjannuu fi akkasuma ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waan hedduu kan walii yaadachiifnuu fi walitti himnuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa like share gochuudhaan eegala. Akkuma asitti argitan ittoo baay'ee bareedaa tahee fi hedduu dhandhamni isaa namatti tolu akkasuma ammoo keessummaa feetanii hojjettan isin hin qaanfachiifne kan asitti argitan kana misira diimaa jechuudha kan biyya keessaa yoo ta'e jedhe baay'ee isin jalaan xaxxabu kan biyya alaa yoo ta'e mootiyyuu dafee isin bilchaata erga isa bishaaniin naqadhee zafazzafadhee jedhe shunkurtii kiyya maashina kiyya saniin daakkadhe jechuudha hin beeytan jedhee yaada irra kaa'ee shunkurtiin xiqqoo hin guddise jechuu hin baay'ise suni filannoo keessan akka mana keessaniitii fi akka keessaniif fayyadamtanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha wanni an har'a viidiyoo kana waraabus osoo hin yaadin waraabeef namootiin hedduun viidiyoo mana keessaa hin waraabin jettanii ulfaadhaanumaaf jettanii galatoomaa isiniin jedha. Shunkurtiin kun xiqqoo yoo bilchaatee jedhe dhiyeessituu adda ta'e yookiin akka icciitti itti fayyadamu jira. Namootiin barbaree shiroona biraa ajajattan isiniif qopheessuu ni dandeenya. Kana qarshii keessaniin isiniif galaa jira miti. Itti aansuun ammoo wanni ani isiniin jedhu yoo jiraate warri meeshaa na biraa qabdan hundi keessan tokko tokkoon ofumaan beekaa keessattuu sa'aatii kanatti viidiyoo har'aa irra namni dhageettan ijoolleen magaalaa Shaashamannee jirtan meeshaa aadaa qabdan meeshaan keessan gogee baay'ee nama rakkisaa jira akka isin jalaa gogee meeshaaleen hin banne anallee maqaan nan banne kottaan irraa fudhadhaa warra baatii 3 warra baatii 4 jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ayyi buhaaraa ta'e yookiin ammoo mi'eessituun feetanuu yoo itti gootanii jettan shunkurtiin sun akka qabatu barbaada an ammoo waan akka sirriitti wal fudhatuuf barbaadee fi inni kun maali buhaaraanni kun yookiin ammoo qimamiin amma itti goote kun maaliif dursa itti godhaman qimamii xumuraa fi jidduu rabbeena warri jettan ammoo keessaan yoo viidiyoo nagaafattan viidiyoo biraa isin hojjechuus danda'a akka hojjetanillee isin agarsiisuu danda'a. Itti aansee zayitii itti godhadhee jechuudha hin beektan hundi keessanuyyuu akkaataan hojii nama hundaatu mana hundattuyyuu akka garagara jechuudha. Har'a ammoo istoof irratti dalagaa kan jirudha malee akka kiyyasan kasala irratti miti. Ani waan isin ajaa'ibaa istoofii irratti ittoo diimaa hojjechuun jaaladhu. Sababa isaallee yeroo baay'ee isin himee jira istoofiin hin hir'anne yoo ta'e baay'ee nyaata namaa mi'eessuu nama jarjarsa. Achi booda ammoo barbaree kenna itti qopheeffannee itti godhanna. Namootiin barbaree manaa barbaadan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala amma argitan kanaan jechuudha. Maankaa 2-3 qofooti godhattanii jettan ittoo keessan kan baay'ee yoo ta'e diimessuu fi hedduu kan bareechisuudha. Kun ammoo hafuura foolii bareedaan qabuun ajaa'aa akkasuma ammoo yoo nyaatan nama gubaa waan hedduu jira ka. Kana hunda warra biyya jiruu fi warra bitatee argeetuyyuu beeka malee isin hin beektan isiniin jedha. Itti aansuun warri jechuudha meeshaa gugurdaa farnicharaa ajajattanii hundi keessanuyyuu jechuudha keessattuu warri meeshaa nabiraa qabdan majliisa narraa fudhadhaa maaliif jennaaniin meeshaan adaduma taa'u gatiin isaa garmalee dabalaa waan jiruuf hin gurguratanii waan ta'eef boodallee maanu jalaa gurgurame jettan ka ammoo osoo hin geeffamin ture ammoo sunimee ishee rakkoo hin qabu sun rakkina isaanii waan ta'eef wanni isaan dabalan tokko hin jiru. Achi booda ammoo erga barbaree keenya garuu sirriitti qulaalaanee jira isinii galaa jira miti erga sirriitti koogumnee jennee qullubbii keenya itti godhanna an qullubbii yeroo 2 itti godha duras itti godhee ka'ee irra caalaa dhumarrattillee itti godhuu jaaladha dhumarrattillee itti godha isin ammoo akka feetanitti akka mana keessaniitti itti godhani ammallee nyaata zayitiin itti baa'ate hin jaaladhu isin jedha. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya achi booda ammoo misira reef dhiqannee qulqulleeffannee zafazzafne san sirriitti rignee keessaa dhiqna maaliif misirri yoo sirriitti dhiqanii riganii jedhan namallee gubu osoo nama coggaarrallee qabu ta'e ittiin kaasu yoo ammoo dhiqaa isaa akkuma argine bakka xiqqoo dhiqnee osoo hin rigin dhiifnee namni gariin maal jedha yoo sirri riganii dhiqanii caccabaadhaani hin caccabu sirri rigaatii dhiqaa achi booda misira keenya erga barbareen sirri gubase garuu viidiyoo irratti dhiyoo isin fakkaachuu danda'a yookiin ammoo daddafnee waan hojjenne ta'uu danda'a malee dheeraadha yeroo dheeraa fudhata misira keenyatti goone kaane xiqqoo aqulaallaanii achi booda bishaan xiqqoo itti goona jechuudha akka hin qaban yookiin ammoo akka hin gubanne garuu dura suugoo dura hojjenne sanii fi misira keenyallee wal fudhachiifna jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ani kan baay'ee isin jaaladhuu fi isin kabaju isin hundi keessanuyyuu viidiyoo kiyya warri ilaaltan sheer hiriyoota keessanii godha akkasuma iyyuu laayik illee godha baay'ee isin jaaladha isin jedha maashina yeroo baay'ee ani waxiidha yookiin ammoo ittoodhaan kan fayyadamu bishaan maashinaan oo'ifadha gallaa bishaanitiin jechuudha. Gallaan bishaanii waan baay'eef nama fayyada. Keessattuu yeroo gannaa
yeroo roobaa yeroo boqa jarjara hedduu nama fayyada isiniin jedha. Akkuma argitan kan hagam sirri kenna bilchaatu mee waan takka takka haasofna yaa umurazaan viidiyoo kan kee jechuudha maalifi kunoo sabskraayibii namni hedduun iskiriinshoot gootanii sabskraayibii osoo hin godhin natti ergitanii jechuudha. Har'a ittoon keenya salphama qeeysirii wajjin hojjannaa qeeysirii kana akkanatti kattafnee jechuudha isinii galaa jiraa miti gorod goone xiqqoo dura ibidda irratti danfifnee affeella jechuudha. Qeeysirii wajjin misira dalagamu beeytani garuu ergaa jechuudha haala kanaan inshallah wa ta'ala qeeysirii keenya xiqqoo yoo inni bilchaatee jedhu sirriitti hin bilchaatin misirri keenya bilchaachuu gahe xiqqoo qadaanne daqiiqaa 5 booda yoo misiraa fi bishaan wal fudhatee qeeysirii keenyatti naayidhaa foon galata haadha businiin jedha. Maaliif jennaan hedduu kan mi'aawuu fi hedduu kan namatti toluudha. Haala kana fakkaatuunis tahee haala biraatiin illee karaalee hedduu fi karaalee adda addaatiin ittoo mi'aayaa hedduu kan namatti tolu hojjechuu dandeenya. Hojjannis na nyaachuu dandeenya karaa salphaa fi karaa bareedaa ta'eedha. Ani garuu akka kiyyatti bakka hedduu natti tolee nyaattu sin mi'aayaa ijatti illee baay'ee namatti tola isiniin jedha. Bil'aafiyaa jechuun maashaallah jechuun namooti meeshaalee ajajachuu barbaadan lakkoofsi kiyya yeroo hunda viidiyoo kiyya irra jira. Achirra waan maxxansuuf achirraa fuudhaatiin ajajadha. Irra caalaa WhatsApp fi Telegiraamaan isiniif deebisa. Warri ammoo osoo ani isiniin deebisin jarjartanii maanuun deebifne jettanii akkuma darjar kan ammoo dhiifama isiniin jedha. Kanaaf like share gochuudhaan hamma dhumaatitti warreen ilaaltan galatooma ulfaadha. Haga dhumaa laalaati bilbila keessan like gochuudhaan irraa baa isiniin jedha. Akka kana fakkaata horaa bulaa fayyaan faayaa warri meeshaa na biraa qabdan meeshaa keessan fudhachuun warri kaachuu barbaadan bifa haarayaan dhuftanillee isiniif kaayama waan ta'eef wanni hundi qophaa'ee jira isiniif ergamallee. Kanaaf inshallah kottaa isiniin jedha lakkoofsicha kanaa yoo dhuftanii WhatsApp fi Telegram